Fooyyette ati shaarmuxaa ganda keessa olii gaddimte abbaan argisitti boolee waan ta'eef an akka kee miti ansi rabbittuun kennadhu maaliif rabbuu beekaaf jedhan lu'aa miila dhuge kwaatar keessa waggaa meeqa si teessisee gaafatin arraba jammartu qabee Itoophiyaa si buuse an kanuma ammas immoo wanta rabbiin galateeffadhu akka rabbi na jaallatu akkaawuntiin kun amma liphina jalaa jedhee ammuma deebi'ee naa banama. Ishee kanaafuu an hunda keessan warra na arrabsitan rabbitti isin kennadheera namni rabbiif jecha na jaallattan deemaa akkaawuntii kan koo kooppi liinkii naa godhaa. Video kee kooppi liinkii naa godhaa. Manuma koo amma jala jirtan kana kooppi liinkii naa godhaa uummata jaalalaa. Akka rabbi na jaallatu isin argitanii jirtanii. Anadhaan booda waa'ee namaan dubbadhu. Mana koo yeroo galtan kottaate bontuutiyya. Waan adda addaa gaafii adda addaa yeroo sirbaa yeroo quraan iyyoon badii qabaadhe na gorsaa malee waa'ee namaa natti hin dubbatina. Sijjammar uummanni natti naafa yaaqii waan isin natti naaftan immoo giiftitti dhuma namni naan gaa'isan giiftii tapha kiyyaa yaadattu warabba likaabaas keessaan qabaan. Isin giiftii tiktaakii irraa nyaadhee jiraadha isinitti fakkaate moo biyya baqaan jira biyya hojjetaniitti nama ta'an keessan jiraan. Sappoorti namni na godhe sappoortiin godha yoon barbaade keessaan baafadhaan. Wallaahi laazim. Sinii galeemi. Indi na dhiisaa bakka sijjammar dammoo haadhaaf abbaa kiyyan kabajaa isaanii naa godhadhaa. Amma akkan tiktookii kana fayyadamu hin beekan jechuudha. Wallahi haadhaaf abbaan koo hin beekan asirra baatanii bontuun ilmoo 6 qabdi 8 qabdi 10 diddama yoon qabaadde namni na jaallatee push na godhee miina kabaje kalaas na dhiisaa bakka haadha faate immoo silaa rabbi si hambisee manatti ammallee rabbi jazaa keessiif qaffal antaraa kee miti maaliif bakka tidhatte dubbii mannatti galte dubbii wantati gootu hundi dubbii bakka tidhattee qubatte dubbii ijoollee arsiisii komaandoo maqaa balleessitaan shamarran arsii kabajaa absiin abbaa manaa qabdu sagalee ol fuutee namatti hin dubbattu shamarran arsii. Kan biyya kana jiran nan beekan. Wallahi oo bareedina ta'es tokkoffaa yoo dhaaba ta'es ni qaban yoo dubbii ta'e ni beekan ati garuu eessatti akka tibaate sin beekuan. Wallahi laazim. Ijoollee arsii an bakka guddaan isinii qabu. Isinii galaame. Kanaafuu na dhiisaa rabbii sodaadhaa. Rabbii adagaa makiinaatti naa yuutuubii irra gadhiifadhaa. Boontuu yoo argitan jechuudha. Anu fitta manamummaa isinii dubbadhaan. Dammoo namni bareedee yoo giiftari dhufee giiftii namaa kennee bakka namni beekamtee argate kalas viidiyoo koo namatti ergumanii namni giiftii naan kennu. Laa wallaahi laazim. Duraa waan dubbattu turte bontuu koo. Kun ijoolleen na beekan naa bu'anii bara. Isin nama raachitanii amma. Laa amma sabiifti akka koo irratti hin dubbadhe rabbiin bara nama sin tuqa ofirratti hin dhiisinaa jedhee bara. Arraba kana malee nama sin tuqee ofirratti hin dhiisinaa jedhee rabbiin. Maaliin godha re'an? Ndee naa arrabsu. Na bira jiraa akka dhiisi. Wallaahi yuutuubii beektamti yuutuubii banadhuutii gadhiifadhu. Si galee? Yuutuubii gadhiifadhaa ani nan galchuun. Wallaahi. Yesu kan maa inni natti soorii jettu. Maaltu bade? Kanaafuu rabbi jazaa keessan isin yaa kaffalu warra na arrabsitanuu uumuu gandummaadhaa ta'e natti dhuftani an gandummaatti namanuu hunda keessanuu isin hin jaalladha. Haadha faate rabbi jazaa keessiif kaffalu anadha booda isin arrabsu. Rabbiin bismillaahi firdiin kootii firdiin kee fuula rabbii haa ta'u utuu na waan siin hin jedhin na arrabsite. Mucaa siin mutti immoo ati taraa namaatti sin qoxxoroanii maaliif